Hoi, 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 hoi. Wat dice? Kamera ni deddeemaa ni dura qaba. Magaalaa dhaquu deema. Mee qabraan seenaa dafaa. Ara tokkoffaa osoo yaa wakkaana. Ara isin duraa dhokadheetiin isin qaraayisa. Yoo isin hin taane dhiisaa. Dafa waliyaa maagaa dafa an takkaarraa booda sheer godhuu hin dandeessan dafa ammoo sheer godhaati nama yaa ammoo. Ara gaaffiin anarraayi deebiin isinirraayi. Suuraa Faatihaa ni banattan. Ara dabbaatti kaasuu qabdan kaameeraan achi kana jaa dhimma isaati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayya qabdani. Ani dhufe isinoo arra suuraa Faatihaa boru sagaleen baastan dhagaa gurra isin calawu. Inshallah boru immoo bilbiltanii namni hundi sagaleen baastan. Arra garuu Gilgaala ani jechaaniin isin gaafadhaa. Jechaan barreessitanii naa deebistan. Walii gallee jechaan barreessitanii naa deebistanii ammallee ayataas walitti dhaabeetiin isin gaafadhaa. Akkasii naa barreessitan. Jazaakumullahu khairal jazaa. Kaameeraan ja'a maal akka barbaade hin beekne wallee ni beelee isaan beekan. Booni beeloo ite. Ni beelee wallee. Aboo gurbaa ni beeloo ite. Arabbi tolchi. Ayyee. Kitaaba namoonni qabaa. Suuraa Faatihaa hakaraa deemuun jiruu ni qaba. Maashaallah sagaleen tiyya dhagayamtiimi. Sagaleen tiyya dhagayamti. Suuraa Faatihaa ayata tokkoffaarraa eegallarraa. Isin barreessu wal dorgomu ani qabxii isinii qabu tasni mililli isinii haru. Walii gallee ani isin gaafachuu taakka. Isin deebisaa sirrii deebisuu. Warra deebisaa sirrii deebiseef tasniim ilillee ol haruu eegas booda waliin takbiirtaa jechuudha. Kanaafuu warri qophooytanii anis qophaa'eetiin jira. Yoo shakkitan kottaa nafattashaa. Jalqaba suuraan Faatihaa ayata meeqa qabdi jenne? Ayata meeqa qabdi jenne? Qaama koo uwwisattaniif dafa barreessaa. Suuraan Faatihaa ayata meeqa qabdi jenne? Dafi
Sa'a takka edda sa'aan keenya wallee du'aayii godhanii na darbaniisa. Sa'a takkittiin dhumnaan tasniim. Sa'aan geessee ni jetti. Haya bu'een jaananis. Egaa lakkoofsa suuraan Faatihaa ayata meeqa qabdi? Maashaallah. Maashaallah. Bashaaduu waarisoo. Ayi tokkoffaa. Ayata meeqa qabdi mee lakkaa'aa? Ayata takka 6 biqiltuu fi saalii makan suuraan Faatihaa ayata maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa ayata 7 qabdi. Suuraan Faatihaa ayata 7 qabdi. Akka tasaatti warri namni 6 jedhu lakkaawee jaan lakkaawee bismillahir rahmanir rahim jecha jedhu hima jedhu yookaan ayata jedhu akkuma suuraa biraatti lakkaawuun mala. Kanaafuu suuraan jechi himni yookaan ayaanni bismillahir rahmanir rahim jedhu suuraa Faatihaa isa jalqabaati. Jazaakumullahu khairal jazaa. Egaa qophooytan jeetti yaada anu qophaayetiin jira. Boruuf leenjii fudhan ni barreessitan. Hiikkaa barreessitan sagalee miti. Niin jalqabaa hogguun barreesse jecha niin barreessaa hiikkaan barreessitan. Qophaa takka 2 3 bismi hiikkaa afaan Oromoo barreessaa. Tasniin fasirri barreessaa jechuudha. Bismi maal jechuun bismi barreessi afaan Oromootti. Bismi barreessi. Boruus akkanatti takka takkattiin ja'a sagalee teetiin naa qaraata. Maashaallah jazaakumullah. Garuu waan takka qubeen baa xumura irratti maxxantuu qubee afaan Oromoo maal taati? Maal taati? Maqaa sirreessaa. Maqaa ka jennuun kana qofa qubee baa isinitti himeetiin jira. Yoo hamzaa wal qabsiituun taate ismi jenneeti maqaa jennaan baa kisiraatu duraan jira. Qaraanee jira bara. Qaraanee jira yaadadha. Silaa qabxii taate kuttanii jirtan laal. Kuttan sirreeffadhaa. Maashaallah Kadiir Maammaa dhufe lakki bismi qofaan barreessan. Asii duubaan waan barreessin. Bismi. Saadiyyaa nam 2 obsawayyaa nam 3 obsawayyaa nam 3 maashaallah. Abbitti Umar maashaallah jazakumullah. Yaa Taliila qubeen baa kisraa qabdu maal jenne naa fudhatti jenne maqaa jenne jechatti akka hubattanii barbaade. Bismi maqaan. Bismi maqaan. Maashaallah warra hiikkaa kana barreesse ililli ergaaf dafa. Ammallee akka isin jalaa baddee isin jalaa miliineetiin kophattiin isin qaraayisee kophattiin isin gaafadha jee. Bismi maqaan. Bismi maqaan. Baan kisraa bii jennu san afaan Oromootti jennee dhaabne jenne qubeenaa maxxantuu boodaa goone jenne. Ismi maqaadha. Bismi yogguu jenne maqaan. Waliigalee maashaallah. Hayyee jecha kana Arabitti
akkanatti ugguu taa'e qubeennaa tun eessa akka seentu laalla waliin deebistanii barreessi waliin bismi amma sirreeffadha qubeennaa tun asii haatee bikka takka galti qubeennaa yookaan baankii siraatun hogguu maqaa kanaa hojii waliin dubbisnu bakka biraa seenti asii haatee eessa seenti barreessaa guutuu barreessaa amma isin hundinuu sirrii barreessuu qabdan haala yoo jiraate kurkummiin hin dha dafa akkana kunu Khadir Maammaa irra jabaatte maashaallah Khadir Maammaa tokkoffaa taate irraan tana bakka sheeka taate khutbaani goota Allahu akbar maashaallah kunu amma naa dhiyaattan amma sirri maashaallah ma ilillee argii kaatasni dhaabbadda akkaan lallabuu danda'u bishaaniin dabbaa tokkichaa bitaa bismi maqaan jenne itti idaane maqaa bismillaahi maqaa naantun ni liqeeffannee maqaa Allahaatiin maqaa rabbiitiin jettanis ni ta'a guuttadhe isinirraa maashaallah takbiir arra fixuu qabna boru waan sagaleen baastaniif jecha gilgaala yaadachaa sammuu qabachaa boru ni baastan qifii teessaniif qaraataniiti bismillaahi maqaa rabbiiti Allahaatiin eegala akkasii uftan an useetumaan isin dhageeffadha eegallee qaalfatanaa jaansan interviisanii maashaallah jazakumullahu khairan jazaa mee ililli arraan tana ilillii fi takbiirtaadhaan yoo haay gootanii manan oowwisne sheeyxaanii dhufee looceen baa shabaqni osoo hin jenne dura anummaanu jeesin dura arrafini kanaafuu mee takbiirtaa fi ilillii maashaallah jazakumullahu khairan jazaa hara hanqaan barreessu hanqaananii jechatti aanu barreessu ilillii fi takbiirtaa oowwisaa jechitti aanu qophatti hiikkaasaa الرحمن خانا قفا هيكاسا هيكا خانا الرحمن بسم الله مقا الله تين جلقبا اتقوتتن مقا الله تين يخا مقا ربي تين جنتي جتشا خانا قفا ماس الرحمن ما شاء الله جبتم ورا هيا هذا خنان برمو اسمندي شيخ توق أبدن هذا خنان اسمندي شيخ تاتني أني درساتي سنين تها جهي كان قابل جرا الرحمن هي كان كنا رحمن akkaataa lamatti hiikne tokko dhaamsaa fi kan biraa hiikkaa afaan Oromoo bakka akkaataa lamatti hiikne waan lameen keessaa hayaadattan barreessaa maashaallah akkana laal ayyaa lachuu qabarreessee jira maashaallah jazaakumullahu khairan jazaa akkana laal akkan warreen maduftan seenaa diyaaddaa waalaikum salaam Allahu akbar mee
Namuu kooppiin godhu boru kooppii godhuunis akkam hogguu namni sagalee namaa dhageeffate. Ifii isaatiifuu irra deebi'ee jechuun hamaadha. Akka abaluutti himan. Maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Dafaa barreessaa. Dafaa. Allah akkana laal namni hundinuu haa yaadatu barreesse. Maashaallah. Mee. Maashaallah. Akkan ajaa'iba. Jazaakumullahu khairal jazaa. Jechi ar-Rahmaani jedhu wanni dubbanne bismi maqaan eegalle. Bismi maqaa eenyuuti? Bismi maqaan dhimma wahii dubbachuu deema. Maqaa maaliiti yookaan maqaa eenyuuti? Maqaa Allahaatiin jenneemma. Maqaa Allahaatiin. Maqaa jiru jira. Dhaamsi duraa maqaan inni Allaha jennu san maqaan isaa kan dabalataa isa Rahmaan jedhamuun if moggaasee hiikaa sirriiti. Irraan deebi'a. Sirri barreessanii jirta maashaallah. Cufaa barreessan akka dimshaasha gilgala waan jenneef jecha. Inni maqaan Allah jennee jalqabneen san ammallee maqaan isaa kan dabalataa Rahmaan jedhamuudhaan if moggaasee sanii yaamamu. Kan biraa hiikaan afaan nuti beeynutti afaan Oromootti hogguu hiiknu. Rahmaan nahaa isa akkaan nahaa ta'e. Isa akkaan rifataa ta'e. Dabalata isa akkaan arjoomaa ta'e yookaan arjoomaa yookaan nahaa jenna. Ifaami? Kan akkaan rahmata namaa godhu yoo jettaniis afaanuma Arabaatti afaan Oromoo footokooppii gootanii afaan Oromootti isa nahaa yookaan rifataa takka arjoomaa ta'e san hiikan kan. Ammallee dhaamsi biraa isa uumama isaa hundaaf addunyaa tanarratti nahee rifatee fi arjoomuuf jechuudha. Maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Isin cufti ibsa bal'aa wajjin barreessitanii Allahu akbar. Mee takbiirtaa dafi. Takbiirtaa oowwisi. Jazaakumullahu khairal jazaa. Isin cufti har'a sheekootaa natti taatan. Har'a ani darasaa teessan. Maashaallah. Ati ilillii erguu ni fateessa. Maaliin beektanii? Namni tokko hogguu waan takka dalagee waan dalage sanirraa oomisha muratee galchatu. Fakkeenyaaf gabareen takka hogguu ooyiruu facaastee maal jettee takka hojjetaan tokko dalagee baatii dalagee mindaasaa fudhate. Akkamitti akka gammada. Kanaafuu isinillee hogguu akkanatti sheeka naa taatan kana hedduun gammada. Maaliif? Bakka damoota kiyya fudhachuutti hin jira. Laffaatiin tiyya bakka na harkatti jeetiin gammada. Jazaakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Mee takbiirtaa uustanii mirqaan haa gaa'u na mirqaansaa. Qalbii yoo na cabsitan isin biraa hin deemu. Fadhu yoo qalbii na cabsitan takbiirtaa uwwisaa daddafa. Ayyee itti aansinee jechi sadaffaa Ar-Rahiim hiikkaa kanaatis barreessaa. Walitti deebisneetis ni ilaallaa. Ar-Rahiim barreessi. Ar-Rahiim maashaallah. Hiikkaan tokkumaa garaagarummaa yaadattan akka ibsitaniin barbaade. Ar-Rahmaanittis jettanii dafa barreessaa. Maashaallah. Dafi. Qadir Maammaa irraan tana bara har'a mirqaantee dhufteensa maal dhugu jirta? Mee waan akkanas mirqaanse naafis gaanis
الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء وعليكم السلام ورحمة الله تنسينا شير قردا إليوتا خيسانيس ولا فيرا وعليكم السلام ورحمة ورحمة ليه دفا 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 بالرئيسة أكسي ما شاء الله أمر ترى أي ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أكنا فرقونو أكنا مكاناتي تكتكتي أكنتي أكنا ما بقولو إلى الرابباسو جروت أدام فيلو جرتا ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أنا بودا براتودا قيا هدوغا جيتين مطلق أبدي بونا فاشين شو اللي دلقونين دنديا جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كريمة كدير أكسي جزاكم الله ما شاء الله هنو أكنا لا يرتي إيرارو تيرا بغاني سنكرا والله ما شاء الله هاي بغاني سنكرا تسميه أنا قم بتشيسن سجالا سجالا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله إيجا إبسي خنو جرتن شيخوتا إسين قد جر جزاكم الله خير الجزاء الرحيم دبلت أماس إني مكان إساء الله جنة قلين سن خان إتي مكان دبلتها لما فارتي رحمان جنة أما اللي إسا مكان دبلتها خان صدف فاريا مديرنو رحيم جاء مساني جيشون مكا إسا مقافمني رحيم جاء موني بوك غاسي سنين إيقال جيشون جزاكم الله خير الجزاء هنيس مكا إساتي مكا جلقبا إيقالوني بديمون سديامني الله الرحمن في صدفان الرحيم جيتي باسم جو مكا إسا مقافة خناتين ولكي دامني يا منخناني جلقبا هي كان كنا ماس هي كان كنا خنا وجي والكتا هي كان رحمن جو ونيني سنتي منجرو إسنون دينو نتيمتني حال أجايبا نتيمتني ربي سن راجالتو إسن اللي هاجالتو ربي سن آقام مجيسو خنافو رحيم خجلنو إما نهينسيسا يخاو أرجو من نساء إما مؤمن توتا قفا خن خفتي إيجادو أمبود آخرتي إسانيف نهي إسانيف أرجو مجيشو ما شاء الله ما شاء الله الرحيم نهينسا يخاو أرجمان إسا الله خن إيجا نمني دويبود أمة مؤمنة قفا خفتي أدتي آخرتي إسانيف نهي إسانيف أرجو مجيشو جزاكم الله خير الجزاء اللي درا تكبير 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 بقى شيخ تاتن بر يا رب شفانا نور هذا شيخ تاتن شيخ تاتن ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو سامي تكبير تا ما شاء الله أكون دتو شيخ تاتن دفي 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 الله أكبر الله أكبر دفا تكبيرتا أو وسا إلي سرقا جتشالمين كنان أول ديبسي قوتو نابر ريسيتان هيكا ما شاء الله إيقا جتشالله اللي آية أولي الله دفا تكبيرتا وسا سن دفا ما شاء الله إيجا أما ولد تابا فان أرموكنا بريسا
dhaamsii jenne san guutuutti amma ifanuuta. Bismillahirrahmanirrahiim. Barreessi afaan Oromootti. Hiikkasaa, tafsiirasaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Bismillahirrahmanirrahiim. Jazaakumullahu khairal jazaa. Arra silaa isin afeereetiin silaa bikka takkatti isin afeereetiin silaa mana barnootaa tokko keessatti tetteessanii qaraatanii isin afeereetiin hooy jettanii silaa bashannantanii gibshii addaatiin silaa isin qopheessee isin badhaasa addatti. Egaa ammaas rabbi na caalatti isin haa badhaasu. Gibshii addaa addunyatti isin badhaasee akhiratti isin haa badhaasu. Ammallee diin isin haa barsiisu. Warra diin baratee warra isaaniitii fi namoota addunyaa hunda fayyadu rabbi isin haa godhu. Jazaakumullahu khairal jazaa. Maashaallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kuno akkana wallahi lazim sheekataatan. Sheeka an duraanuu namana irraa baratee namana caaluun fedhaan jeemi. Maashaallah bagana caaltan bookkanatti. Bagana caaltan akkana. Dhibbaa fi duwwan na baasu jirtanii saar. Maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Barreessaa guututti sirri barreessaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Akka barattanitti dhaamsa guutuu sirri jecha tokko tokkotti eega isinii galee jecha kana walitti dhaabdanii hima jaaruun abadan naman dibu. Kanaafuu arra isin sheeka kiyya ani darasaa teessan. Darasaa teessaniin jeetti tuqaa maashaallah. Allahu akbar. Arra darasaa teessaniin jeeni arra. Allahu akbar. Maashaallah. Maashaallah. Hiikkaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana laal jazaakumullahu khairal jazaa. Gadin taa'u haa. Arranta dabubar. Abadan hin taa'u. Hadir maamaanutti muginga. Hadir maama ati osoo tokkoffaa hoy yoo jirtu yoo nu muyde shabakni si jala mugaa beekadhu. Jazaakumullahu khairal jazaa. Ya Allah. Egaa isin suuraa kana gisee finne kattiyaanuu fi kaankaanii gisee ofne bakka suutattiin dubartiidhaas wantaan ittiidha. Maal? Gubbattii waattiidha imaamata kophaatiin uumaaf. Dhiiraafis dura imaamata ittiin godhuu hoofujumaan itti kaan. Maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Bismillahirrahmanirrahiim guututti maqaa gooftaa yookaan gabbaramaa Allah jedhamu kan moggaafamni isaa jalqaba maqaa Allah jedhamu kan ammallee maqaan isaa biraa kan moggaafamni ittiin beekamu isa qoftiin qabu Rahmaanii fi Rahiim jedhamuun moggaafame saniin jalqaba. Inni tokkoffaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Maqaa isa Allah jedhamuun kan ammallee Rahmaan jedhamuun kan ammallee Rahiim jedhamuun maqaan isaa sadeen kun walitti aanee dhufee kanaaniin waaniin godhu jalqaba jechuudha. Takka maashaallah maashaallah Allahu akbar.
ibsa kana isini bal'inaan irra barreesse. Wanniin isinitti himu jiru isin munatti himtanii. Jecha keessa wali cuunfeetumaan dubbachuu jira. Ammaas Bismillahirrahmanirrahim. Maqaa Allaha isa addunyaa irratti gabrootansaa hundaaf nahee arjoomuuf ammallee akhiratti muumintoota qofaaf nahee isaaniif arjoomuutiin jalqaba. Irraan deebi'e ammaas aboodaa kana sirruma barreessan. Maqaa isa gabbaramaa Allaha jedhamu kan addunyaa tanarratti uumama isaa hundaaf nahee arjoomuuf ammallee kan yookaan arjoomuu fi akhirattillee muumintoota qofaaf nahee arjoomuun saniiniin jalqaba jettan maashaallah Allahu akbar takbiir daba takbiir عجيبر هاي هاي علي خيا والله بيت علي خيا إذا سكستي مقاخي الأيام نجتة قلبي ندرو أسجبته جتشونكا قلبي تكا وقو صلاة قلبي تكا ديبيانيمي أني ساسوخي قلبي نسيت ديبي فما يا علي السنة لي خي بيت السنة لي أبان كيديو تنقو يسدين جرو eessatti kudeen silaa si gaafachuu kee kunoo ammaan tana gammaddu isinun daahum isinin yaama maqaa abshir na caalatti rabbiin ol ta'e warra naa jecha quraana jecha qiyyatee keessatti sifatiyya baratanii itti hojjechuuf deeman je'ee maleekoota irra caalaa warra oliin ta'e maleekoota hin nyaanne hin dhuyne biratti rabbiin maqaa keessan hundaa'u isin yaamee isinin haa dhaadatu yookaan isinaaf faarsu. Tiyya caala rahamaan inni uumama hundaa olitti ol ta'e hawaa hunda caalaa waa hundaa ol fagaatee jiru kan waa hunda namaaf kennu inni Allah Rahmaan Rahiim jennee maqaa isaa dha'u jiru kun akkuma maqaa isaa dha'u jirtan kanatti rabbiinis maleekaa biratti maqaa keessan isin haa dha'u. Amiin jaa. Obboleeyyan kiyya isin hundaa'u akkuma maqaa isaa teessanii bakka feetan dhaquu dandeessan kan karaa waan feetan hordofuu dandeessan maqaa rabbiiti yaamna jettanii asii. Maqaa isaa yaamu jirtan kun inninis jarreen kun akkana nafaarsu jira jee maleekaa irra hin nyaanne dhuyi. Caalota warra ta'an biratti rabbiin maqaa keessan isin yaamee isin haa dubbatu. Amiin jaa. Maashaallah maashaallah maashaallah. Du'aan tana caaltu hin jirtu. Du'aan tana caaltu hin jirtu. Inshaallah itti aansaniitis gaafa warra jannatul firdoos seenee sababa kanaan swaamni qabamee fi imaanni sababa kanaan rabbiin guutee fi jannatul firdoos seenee rabbii ammaan tana osoo ijaan hin arkin itti amantan kana fuula isaa arkitanii gammaddan rabbiin warra sanirraa isin haa godhu. Maashaallah naa jabaadha. Jecha itti aanu ayata lammaffaa ammas jechaan laalla. Jazaakumullahu khairal jazaa. Aaminii oowwisaa ka'a. ويامني ما شاء الله آية لما دبر آية لما جيتي تكفى الحمد بريسي يرتات يبر بغان سكرايسي الحمد ما شاء الله أبو ديرة جال تطاتي ور بغان سينه كيسه كم غم دينيسي بغان اور بيسين كرايسي هاي نتابتني بو بريسا نيكامنا سغاليدان
isin irraa dhageeffachuun dura haala kanaan gilgaala goonee deemna. Uma ilaanqa khamisaan ni qabna guyyaa 4 qabna. Boru isniina 30 khamisa inshallah guyyaa 4 isni qabna. Waan takkaani akka isinitti yogguun himu akka isin qabattanii walii dhimma san ittiin deebinettiin isin irraa barbaada. Kanaafuu takkumatti hoy jennee bira kutuu hin feenu. Qaceellotti alalchitanii alanfattanii akka isin nuunatti liqimsitanii akka gizee daajeeshin ta'u qaceellotti isin garaa taa'u on qoma keessa isinii taa'u ittiin barbaada. Kanaafuu suuta jennee finnuu isin jajjarfatina. Walii gallee maashaallah maashaallah jazakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Akkana chuutu barreessu jira. Mee akkamiin godha? Mee akkamiin godha tasmii? Akkamis naa godhume? Wallahi lubbuun booy naan jetti wallahi inji. Maashaallah jazakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya Rabbi warra neetworkiin didees tolchi. Ya Khaaliq warra barachuu fedhu kashabaqni jalaa deemu jiru shayxaana irraa qabii tolchiif yaa Khaaliq. Egaa jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdu faaruun alhamdu faaruun yookaan galanni faaruun yookaan galanni faaruun yookaan galanni maashaallah 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 itti aansinee barreessi faaruun jenne galanni jenne lillahi itti dabali. Qubeen laam kisiraa qabdu ni jirti. Akkuma jecha lameen kana walit daballetti walit dabali. Laam kisiraa qabdu tanaas hin dagatin. Barreessi maashaallah. Barreessi. Bararraa tana dhiira caaltu naa taatanii. Bagaan isin dhalee lakkuu dila kana. Way. Bagaan lakkuu dila kana isin dhale. Rabbi umrii isin haa dheereessu. Rabbi aadaa muraada keessan isin haa guutu wallahi inje. Rabbiin hashabaqni didee yaa Rabbi tolchii fi bakka hundatti Rabbi isin haa tiisu. Imaana isiniif haa guutu akkuma laffaatan kanatti diin barsiisee akkuma har'a sheeka kiyyataatan kanatti bakka hundatti yeroo hunda sheeka dhugaa sheeka sheekootanii isin haa godhu. Warra ulamaa ta'uu keessatti Rabbiin sadarkaa saniin isin haa gahu. Maashaallah abdiin kutatinaa ni taatan abadan. Haala kanaan jabaannaan wallahi nama ummata ifii haala gargaraatiin fayyaduu ni taatan jeetii yaada. Inshaallah Rabbiin warra san isin haa godhu. Takbiir maashaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Wali barreessi. Faaruun jennee miti. Jecha kophaa barreessuus maashaallah gaariidha. Lillahi barreessitus maashaallah sirri barreessu jirta. Warri lillahi sirri barreessitan maashaallah sirri ofu jirtan. Qaxii dhuqii malee balaaqalaa hashar bashar qulaa qulbus waan akka diqaatiin waan akka buqaa hashar basharii fi cufa irraachi qabdaniiti sirritti akkuma inumaatu nadaran ibsu jirtanii maashaallah jazakumullahu khairal jazaa. Alhamdu jenneeti lillahi itti daballee lillahi itti daballee Allahu akbar akkana laal. Alhamdu faaruun
يوخا قالني جنتي الله في يوخا ربي في جتوس نتا إيجا الحمد لله ما شاء الله فارون يوخا قالني لله الله في شابا شيخا خيتاو خيساني ونيني نتسيني روف جتشا فاجأوا لام كسراتنا هبتان جتشون نما وانا كخا مناما ناي في فمار جاني جن وان توقت يوخاو إما قرآنا تفسير سا سوكو في سورغو باسو دندو جتشو wantoota xixiqqaa foormulaan isinii hime kana sammuu qabachuu jechuun isiniin kun maashaallah ayatoota fedhe keessatti qubeen laaftuun maaliif deemtu takisraa qabdu duratti yogguu dhufte akka nama sokkoo fi soorgoo saminnaa warqi akka maarri jiruun sanitti warra adda baasuu danda'u jazaakumullah khair jazaa. Allahu akbar dafa takbirta Allahu akbar haay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya rabbi warra maadaamiin darsii raayaa mu jirtus irraa qabi yaa qaaliqa warra maadaamiin darsii raayaa mu deemtus irraa qabi hanqa darsii fixattu egaa alhamdu lillahi jenne faaruun tan allaati يوخا الله في يوخا قالني خربيت يوخا ربي في الله في أيه التيني دا والتيني سني دابا رب العالمين ولبريسا مول التيني سني دابا رب بريس أما أسيج رب العالمين بريسين جيسا هاي درسي دبرت غيسة تلي هنكو مخانا بيوتو كوكراني إسين آيات لمن كنان إسين كراسيسي نرى غفلت شوف تنرى تنا إسينيس آيات لمن كنان كراسي جرت نرى ربي سن رجالته ما شاء الله ميموري تيسن ميموري واهم دجالتو سني خن ربين اتفايدمو جرتن ربين خنج على فايدة ورا فايدة دين إفي بوسته فايدة دين إفي بوسته حواس إسات إفي بوس ربين سناغدو الله أكبر الله أكبر أكنا يا سنلي باران تانا جباتي أرى ترى لمان خدير محمد روبات أوب سويا نسيجرا تسنيم صدّا غيسا غيسيت كمر خيار के मेरे बोलो कमर माशाल्लाह ऐसा नुदी रुफनी يا ربي الله أكبر ربي العالمين رب العالمين أكنا الله أكبر ما شاء الله هاي بو شيخ قطنين التاتني برا هاي قرو أن يكون مانو أفان أروموت يوجو كنا بريستن بخون شير جيتو كوما ديبيا إبسا أداتين بريسو جرتنا را وايد دون سنرار كجرا إبسا تعالون
barreessu jirtan maashaallah. Egaa rabbiin aalamiin jenne rabbii kana rabbitti fudhannee warri maquma akkuma Allah jenne sanitti inni faaruu haqa godhatu san yookaan kan faarfamu yookaan kan galata isaaf ta'e Allaan san rabbi taligaa taligaa yookaan to'ataa fi tajaajila rabbi taligaa yookaan to'ataa fi tajaajila yookaan gooftaallee jechuu ni dandeenya. Gooftaa jiru jira. Gooftaa jechuun inshallah ganaa Allah amma isinitti hin dheeressu rabbil aalamiin hogguu fassaran hedduun keenya anillee dura akkasitti hin qaree alhamdulillah faaruun Allah fi Allaan sanuu rabbii aalamtoota hatee jenna. Rabbii aalamtoota rabbi afaan arabaati fudhannee yaamu jira hayyee kana niin qeebala. Aalamiina kana aalama yoo jenne wanni hubachuu qabnu jecha aalamiin jedhu kana rabbii aalamtoota qofa kan jenne. Aalamni jennu kun yoo kallattiin laalle waan addunyaa tanarra jiru kan lafa gubbaa irratti argamu jechuudha obboleeyyan kiyya. Yoo loqoda akka afaan nuti beeynutti yefne በዚች ዓለም ላይ የሚገኙ ነገር ሁሉ ጃና ማርፈት ይው ተከታከ ዱበን ወኒ ዮ ፌደኒስ ሳሚ ገዲት ለፈተና ፊ ለበኸይሰ ጅሩ ጀቹ ፍረተም ገሩ ዓለም ጀቹን ኡማማሁን በጀቹ ዮኻው ዋን ረቢ ኦልቴ እንተሂን ወኒ ጩፍቲኑ ዓለም ጃምቲ ረቢን ኡማሜን አርከምኔ akkami arkame maal haja'u obosheeto ati sana kidasa duban kanafu rabbil alamin inni faaruu akka godhatu maqaan isaa hajal qabneen ammas dubbachuu jiru Allah hajenne san isa gooftaa yookaan taligaa yookaan rabbii takka to'ataa fi tajaajila uumama hundaa jechuudha. Walii gallee irraan deebi'a. Rabbil aalamiin jennu san gooftaa yookaan taligaa yookaan to'ataa fi tajaajila uumama hundaa jechuudha. Taliguu jechuun aqidaaramaa jennee baranne argamsiisuu, to'atee arjoomee jiraachisuu. Eegas booda ajjeesu rabbiin kun dhimma sadeen taligaa jechuun dhimma sadeen akka qabaa aqidaa keessa laallee jira. Kanaafuu tooyiduu rububiyyaa keessatti wani jennuun rabbii uumama hundaa hate yookaan isa uumama waan uumama ta'e hundaahu taligaa isaanii harkaa qabu. Walii gallee maashaallah jazaakumullahu khair jazaa Allahu akbar mee takbiirta. شيخ تاتنقا يا ربي شيخ كتشلو ناقود يا غالي كخيي ربي شيخوتني اسنا قدو أرنا كراسستني نرى خفلتني ما شاء الله أجي سري أكنا لا بريس جبته أنا ترى سديسيامه ألي سنبي ترى سديسيامه قدير ما بيروح تيمم ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء إيجا آيات لمن كان ندامنا الرحمن الرحيم الراس لا لجراست أكو ما دينجدا تفسير أقول أن يسنكر أي سبرة خنتي الراس آيات
سورة فاتحة الرحمن الرحيم التانا الرحمن الرحيم أستي همتني جرتني نقرايستن قاجلو نقرايستن ربي نسن الرهاجالة المانكية ربي بكتية تناني سنجه نبي رئيسنا هذا برس عمري سيساني سنالي رئيسو اسن الرئيس هاجالة سني ساجالة والله إيقا يادا مرادة كيس ربي سني هاقوتو أكاني سنقلون بيخو سلا أما وان تككبادي وانين قبوسان هنداني سني يقول لو أنا ما خنو سلاتاتي والله تكتو متنا فوليتين سببا دين جالتني أكنا نغم مجيستني إسني خني أداني رد إسني جا قروا ربي نكا سنغوني إيغا ربي جيتون سنجالتا ربي نجالت يتو سنجالتو وهمون توجي تيسنون داو إسني راجالتي إسنيس جالتي والله بكهم دت ربي سن فارسي جاللتي سن الدنيا تنهم درت إسني فا لبسو ربين جال يرغون وردين ناجتش مكاخي يامي مكاخي والكاسي واذكروني أذكركم واشكروني إيقانا ياددا إسني ياددا جي ربين أين يبرنا ما ياددا إسن لفرتي إبرت نمنيو نبو خيستي نيادتي حديث أنا بيتا شيخوتين مجرتي بكتالتني شيخنا جعل جزاكم الله خير الجزاء نجي الناجرات دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بور ولي ديبن إن شاء الله ربنا جاء ولي نواديبس